Kanaadaan Filistiiniif beekamtii kenninan waliigaltee daldalaa Kanaadaa wajjin qabnu. Addaan kun naajaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Dhiyeenya biyyoonni lixaa humna qaban ja'aman biyya Yahuudota roorrifamaa turte Filistiiniif beekamtii biyyummaa ni kenninaa ja'an. Torbee kana keessa muummeen ministeeraa Yuunaayitid Kingdom Keir Starmer baatii fulbaanaa dhufaa jirtu keessa walgahii biyyoota gamtoomanii irratti biyyi isaanii Filistiiniif beekamtii kan kennitu ta'uu dubbate. Kamisa kaleessa ammoo biyyi Kanaadaa Filistiiniif beekamtii biyyummaa kennuu kan beeksise yoo ta'u, yaada Kanaadaan Filistiiniif beekamtii biyyummaa kennuutti kan mufate pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Kanaadaan Filistiiniif beekamtii kenninaan hariiroon daldalaa keenyaa irratti raawwata jechuudhaan miidiyaa hawaasaa isaa gara sooshaal irratti katabeet jira. Biyyoonni akka Yuunaayitid Kingdom, Kooriyaa Kibbaatii fi Jaappaan akkasumas miseensonni Irooppaa Yuuniyeen ta'an dhiyeenya USA Ameerikaa waliin yoota Ameerikaatti gurgura irratti hamma taarifaa murtaa'e qabaachuuf waliigaltee raawwataniiti jiran. Haa ta'uutii malee ammoo biyyoonni akka Chaayinaa fi Meeksikoodhaa ammallee waliigaltee irra hin geenye. Tiraamp ammoo duraanuu biyyoota akka Chaayinaa, Kanaadaa fi Meeksikoo irratti gatii taarifaa dabaluu fedhaa ja'an. Egaan kabajamtoota hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii oduu yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.